kun sagalee Ashamaa dhaggeeffattoota keenya kun qophii sagalee erbuutii. Hanga dhumaatti nu faana turaa jechaa qophii keenya har'aatti walumaan ceenaa nu faana turaa. Dhaabbati gargaarsa Oromoo yookaan Oraan uummata Oromoo gama hawaasummaan fayyaan dinagdee fi duudhaa Oromoo ijaaruu fi gargaaruuf dhaabbate yeroo gabaabaa keessattis Oromiyaa guutuu keessatti fudhatama argatee uummataaf abdii ta'ee ture. Oraan qophiisaa xumuree biyya keessatti hayyama eeggachuu ega jalqabee kunoo waggaa tokko guuteera. Dameen USA waan jiru sochoosuuf waajjira isaa banatee deeggarsa keessan eegaa jira. Yoo quunnamuu feetan oraa US Group @gmail.com jedha. Oraa US Group @gmail.com. Bilbila isaanii yoo feetan 502-819-4107 irraan isiniif deebi'a. 502-819-4107. Lakkoofsa herreegaas yoo feetan 124-001-5038 irraan deebi'a. 124-001-5038 Oraa Damee USA. Waggaa 150 booda Irreechi Finfinneetti duudhaasaa deeffata. Kun injifannoo guddaadha. Irreecha qofa osoo hin taane Oromoon marti irreecha irratti ilaalchi inni qabaachaa dhufe hedduu nama boonsa. Kan nama kofalchiisu garuu waan OPDO'ti. Akkatti irreechi Finfinneetti deebi'u irratti daldala siyaasaaf oolfachuu yaaluun isaanii hedduu isaan taajjabsiisa. OPDO'n waanuma kaleessa dubbattee har'a hin yaadattuu jechuu danda'ama. Waan haaromsa amma jiruu fi irreecha wal qabsiisuun maal fakkaata yoo jenne waan isaan taajjabsiisu hedduutu jira. Uummati kun wayyaanee funyaan qabee dirqisiisee kabajachaa jiraachuu isaallee dagatanii jiran. Har'a akka waan haaraatti fidanii siyaasa isaanii ittiin gaggeeffachuu barbaadan. OPDO'n haaromsa kanaaf qooda ol aanaa qofa osoo hin taane lubbuu kan nuuf wareege, jireenya kan itti dhabe, hidhame, qaamaa hir'ate, qeerroodha jechaa akka hin jiraatin irreecha kana nuutu asiin ga'e jechuun isaanii immoo hedduu nama taajjabsiisa. Ofiifuu hin turre waan hin turre eessaa fidan? Qeerroo galateeffanna jedhanii irreecha Oromootti abbaa ta'uuf yaaluun maal jedhama? OPDO'n haaromsa kana isaaniin of dura qabee hojjechaa kan jiru jiraachuu mallattoolee hedduu argaa jirra. OPDO'n osoo haaromsa kanatti dhimma ba'uutti murteeffatee waan ummataan walitti isa buusu hin dalagu. Har'a garuu barcuma irratti wal furanii ummataan guyyuu akka wal dhaban taasisuun kun nafxanyaan bara 2004 kaasee OPDO keessatti of ijaaraa jiraatee fi warri kaleessa hewaatiin naannessaa ture OPDO naannessee Oromoo ittiin ficcisiisuuf karoorri jiraachuu waan nu mul'isu ragaa hedduu jira. Namni pirezidantii Oromiyaa ofiin jedhu tokko
masaraa Abiyyi keessatti baatii 7 gorfamaa jiraatee bakka lammaa qabatee guyyaa irreechaa alaabaa hin qabatinaa jechuunsaa hedduu isa taajjabsiisa. Mee namootni kun nama filannoof qophaa'aa jiran fakkaatu? Nuti dimokiraatawaadha jedhanii maal hojjechaa jiran? Dhaabbilee siyaasaa Oromoo yeroo ammaa lakkoofsaa jiran keessaa OPDO qofti alaabaa kana balaaleffachuun maaliifi? Faajjii kana waggaa argitu kan rifattu maaliifi? Namni filannootti deemu maaf waan ummati jaallatu jibbaa? Maaf arrabsoo ummatatti guuruu jaallataa? OPDO'n waggaa 28f of taatee hin beektuu kan jennu kanaafi. Alaabaa fi faajjii mallattoo wareegamtootaa waggaa 150 ta'e ummataan fudhatamee jira. Mallasaan OPDO'n yoo gaaffitti heddummeessitee jedhan masaraa mootummaatti yaamtee yoo diddan ABO'n isinitti waama jechaa akka turte ragaa waliin kanneen dhiyeessan jiru. OPDO'n haaromsaan irra keessa of dibdee alaabaa qofa osoo hin taane halluu diimaa fi magariisa yoo argan bibir'achuurra jiraachuu ofumaan ragaa ofitti ba'aa jiran. Pirezidantiin naannoo tokko halluu hedduu bulchuuf muudame halluu 2 balleessuuf yaaluunsaa nama gaddisiisa. Oromiyaa bulchuu jechuun ilaalcha, amantii, jireenya, hawaasa kanneen kana fakkaatan bifuma tokko bulchuu itti fakkaataa laata? Oromiyaa jechuun OPDO qofa ta'ee akka jirutti mana keessatti guddisanii laata? Ummati akka galaanaa ba'ee fedhiisaa ibsitu odoma arganii fedhii isaanii cufuuf yaaluun bilchina siyaasaati moo rakashummaa siyaasaati? Inumaa Oromiyaan pirezidantii mucaa waggaa 6 bultii jechuu dandeenya. Garuu ammoo ijoolleen waggaa 6 har'a abbaa isaanii yeroo komatan dhugaa dursanii yennaa falmanii kufan argina. Mee siyaasa keessaa baanee akkuma sirna dimokiraatawaa qabna jennee waltajjii irratti dhaadannu sanaatti of ilaallee mee jecha isaanii kana haa hiiknu. Oromoon guddifachaan beekama jedhanii waltajjii irratti lallaban. Halagaayyuu mucaasaa godhata. Mucaasaatti fudhatee akkuma mucaasaa isa dhugaatti dhala dhaalchisa. Yaada kana keessaan uumamni Oromoo kun nama hundumaa kan Oromiyaa keessa jiru uumamaan qixxeedha jedhee amanaa jechuudha. Kana jechuun Oromoon fedhii halagaa hunda kabajee jiraachuusaa argisiisa. Mee namni gadaa kana Afriikaa miti addunyaa irratti beeksifnaa jedhu ijoollee isaa daangessuuf yennaa yaalu maaltu itti dhagahama? Kun Oromummaa moo dantaa ofii dursuu argisiisa? Deebisaa dhaggeeffattootaaf dhiifnaa. Barumaan himoonyuu himimmaan keenya dhiiga kan nu geenye nu dhiiga abbaayyoo iyyatee ollaanuu namaa birmata harka keenya nu nyaata. Gama siyaasaatti immoo haa deebinu. Filannoof nama waamuu jechuun maal jechuudha? Waliin hojjenna jedhanii araaraan nama waamuun maal jechuudha? Wal dhaggeeffannee nuti dhiiga tokko kanaafuu qalbiin keenya kan wal fakkaatu waliin taanee kan waliin fakkaanne ammoo akkaataa hojii irratti waliin taanee hojjenna jedhanii nama waamuu jechuun maal jechuudha? Kana jechuun qaama namaa fudhatanii ilaalcha namaa ari'uu jechuudha? Moo ilaalcha namaa fudhatanii qaama namaa ari'uu jechuudha? Gaaffilee filannoof nama waamanii har'a shira dalaguun kun foon namaa dhiyeessanii haaduu yookaan qara nama dhawwachuudhaan tokkodha. Yookiin ammoo dhala godhatanii hin guddisu jedhanii dirree irratti gatuudhaan tokkodha. Ofittummaan kun shira waggaa 28 duraan tokko Abiyyi faa kaleessas ta'ee har'a ergama qabaachuu isaanii nu dhugeessa. Dantaa Oromoof osoo jiraatanii akkamiin dantaa Oromootti karaa cufu? Dantaa Oromoo miti OPDOf iyyuu
hin jiranii jennee dubbachuu ni dandeenya. Allaatti barriftee wasamitti galtu balali'aa olii lafa bu'uun ooltu. Dachaadhaan baafannaa gumaa saba keenya akkanaan ilabdu. Abiddi koboota gubbaa daame malee tubattee ilaalaa keessi abidduma. Jarri ufne malee kanaaf nu nyaatanii nyaatan bineensuma. Laga marqaa jennaan ijoolleen boojjitoo fuutee yaate. Dirree siyaasaa jennaan OPDO'n Shimallis faa qabattee baate. Guddifachaan of dhaadhessaa abbaa ariine male jette. Miila jala ilaaluu bartee ol jettee ka argitu diineeffatte. Mallattoo Oromoo faajjii qomoo alaabaa ganamaa eegsituu eenyummaa. Mallattoo Oromoo faajjii qomoo alaabaa ganamaa ibsituu eenyummaa. Kennaa wareegamtootaa badhaasa bilisummaa. Irbuu galfataa imaanaa wareegamtootaa. Hin qabattuun falaaree hin mul'istuun qorichaaree. Ni dagattee qeerroo 5,000 imaanaa siif kenne. Alaabaa kanaaf dhumee carraa lubbuu kan sitti hore. Dhiigni qeerroo sin qabuure wareegamni waggaa 150 si raffisaare. Salphoo soqolattee soqolaan gargaaru. Dabaa muka keessaa sororaan bakka hin buufnu. Gantuu wareegamtootaaf tasa bara baraan carraa hin laannu. Caffeen kee citaa taate. Kaabashaa dhaabdee ka ofii jiksite. Egaa maal goonuree imaanaa nyaattu seene. Hin dhumna malee faajjii keenya mana keessatti qofa fannifnaare. Sitti himnaa dhaggeeffadhu. Ofiinuu hin jirtu lubbuun kee jiraaf kan tirtirtu. Si hubannee si barree har'a alaabaa kan dhawwitu. Boruu abaa'oo hin filiinaa akka ati jettu. Adabadhu si hin baaftu. Bakka ooltu malee bakka bultu silaan beektu. Adabadhu si hin baaftu. Bakka ooltu malee bakka bultu silaa hin beektu. Yaa odeessitoo dhaloota taakkeen hin deebisoo ni kulariinu sodaachisoo jechi yartuun godaansisoo mormi waan dharaa ittuma laali dubbii baraa ittuma laali dubbii jaraa haadhoo lamaa walajjeessisoo. Humni haaromsaa tiimii lammaa kun carraa ummati addatti qeerroon kenneef boollatti dalbatee gateera. Dantaa Oromoof dhaabbanne jedhanii dantaa Oromoo cabsuun shiraam. Tiimiin kun lubbuun qabamee jira. Lubbuu isaa fi maatii isaatti kakatee warra hojjetuufitu jira jechuu dandeenya. Isaantu abiddarra kaa'ee isaan guggubaa jira. Oromoon irreecha seena qabeessa kanaaf onnee isaa fi qaamaa qalbii isaa kenneera. Gorsi sagalee irbuurraa dabarsuu barbaannu gabaabduudha. Waraana miti, mormitootas miti. Garuu akka tasaa alaabaa hin qabattuu fi nan qabadhaan qeerroo fi foollee gidduutti akka hin uumamne adaraa waaqaa fi lafaa of eeggadhaa. Rakkoo akka hin uumamnee fi hundumtuu qooda mataasaa haa ba'u. Inni kaan dhawwus waggaa 27 arginee muuxannoo itti qabna. Akkatti ofirraa dhaabnus ni beekna. Foolleen tuulama 30,000 ta'uu nagaaf dhaabbate qeerroodhaan mallattoo wareegamtootaa kanaan akka harkatti waliin qabne shakkii hin qabnu. Har'a ga'uun wareegama isaanii waan ta'eef kabajaa itti horuun barbaachisaadha. Shirriyoo tolfames gama kanaan tolfamuu danda'a gamanumaa itti qophoofnu. Irreechi hora Finfinnee irreecha milkii isiniif haa ta'u. OPDO'n kana booda dhimma Oromoo irratti Oromoof waa jechuu hin dandeessu. Yoo Oromoof dhaabbatan irreecha irratti shira hin hojjetan.
yoo Oromoof dhaabbatan waan Oromoon fedhu kabaju malee waan dantaa ofii Oromoo irratti hin fe'an. Yoo Oromoof dhaabbatu ta'e miliyoona 50 keessaa tokko kan fedhe isaaf guutuu malee mormii kaasuun halagaaf dhaabbachuu mirkaneessa. Injifannoon uummata Oromoo guyyaarraa gara guyyaatti jabaachaa jira. Injifannoon OPDO'n qabdu garuu guyyuu awwaalamaa jira. Awwaala isaanii irratti ammoo faajjiin har'a dhawwamu kun bara baraaf akka dhaabbatu shakkiin hin jiru. Alaabaa Oromoo ibsituu dukkanaa gaafa si dhaabbannee gabrummaa dhaabannaa hiree keenya baanaa dirqama fuudhannee warri kaayyoo sabaa illee guddannee goota hedduu qabnaa karra beenuuf kennee warri kaayyoo sabaa illee guddannee goota hedduu qabnaa karra beenuuf. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya itti aanu gaaffiif deebii obbo Haayilee waliin gaggeessine kutaa lammaffaa fi xumuraa ta'a caqasaa. Allaatti barriftee wasamitti hin galtu balali'aa olii lafa bu'uun ooltu dachaadhaan baafannaa gumaa saba keenya akkanaan hin haftu. Abiddi koboota gubbaa daame malee tubattee laalaa keessi abidduma jarri ufne malee kanaaf nu nyaatanii nyaatan bineensuma. Haa ta'u amma adeemsa waggaa tokko kanaa keessatti qabxiileen tokko kan namni of keessatti qabatee gaafachaa ture waan deebi'an fakkaatu. Fakkeenyaaf adda bilisummaa Oromoo jalqabarraa qaamni sadaffaa taa'ee nu haasofsiisu waa inni jedhe sun maaliif akka jedhe har'a dhugoomeera. Inni lammaffaan gaafa jarri kun aangootti ol dhufan dhiiga qeerrootiin ol dhufnee jechaa turanii har'a ammoo maqaama qeerrooyyuu dhawuu jibbaa jiru qeerrooyyuu hidhaa jiru jechuudha. Inni kaan maqaa OPDO yoo ilaalle akka Oromoof ijaarametti ilaalama ture garuu Itoophiyaa keessaa yeroo ammaa kana lakkoofsaanis waanuma fedheen iyyuu kan akka Oromoo hidhamaa buqqifamaa jireenyi isaa badaa jiru hin jiru. Kanaafuu jarri kun warri amma aangootti ol ba'anii jiran kun Oromoof warra dhufan jennee goolabuu dandeenya. Kun gaaffii bareedaadha. Gaaffii rakkina keessa nu buusee jirudha. Meetirnaa ishee gara duubaatti deebinee bara Mangistuudhaa yoo ilaalle bara Mangistuu keessatti biyya sana keessatti namni tokko Mitsuu Itoophiyaawii yookiin immoo Netanyaa Itoophiyaawii jedhu ture. Namni tokko Itoophiyaa ta'uudhaaf nama amanamaa Itoophiyaa ta'uudhaaf yookiin karaa haadha isaatii Habashaa ta'uu turre jira yookiin karaa abbaa isaatii Habashaa ta'uu turre jira yookiin Habashaa fuudhuu turre jira yookiin Habashaatti heerumuu turre jira. Yoo kana ta'uudhaa baatee hin amananii Itoophiyaawii ta'uu hin danda'u jedhaniitu waldaa kiristaanaas karaa musliimaallee karaa siyaasa isaanii akka sanaatti diriirsaniitu akka nama biyya sanaatiif sanyii biyya sanaadhaa ta'uudhaatiif akka hin dandeenyetti yeroo baay'ee irratti hojjechaa turan. Har'a isa kanatu deebi'ee iddoo bu'ee akka filoosofii ta'ee kanaan hojjechaa jiru. Har'a OPDO keessa kan iddoo olaanaa qabatanii jiran paartii sana keessatti iddoo olaanaa qabatanii kan jiran biiroo muummicha ministeeraa keessatti kan iddoo qabatanii jiran namoota Habashaadhaaf hidhaa qaban malee isaatii namoota warra kaan akka jiranitti xaraganii keessaa baasaa jiran. Sababa kanaatiif rakkinni isaan amma irra ga'anii waan isaan amma hojjechaa jiran kuni gara sanaatti deebi'ee waanta jiruutii fi har'a kan isaan biyya sana tokkummaadhaan bulchuu dandeenyu yoo namoonni warri naftanyaadhaa keessa jiraatanidha malee isaatii warri kaan amanuu hin danda'amu jedhanii kana duukaa bu'anii kana hojiirra oolchaa waanta jiraniif jara kana eessaa fuudhanii eessaa nu ga'uu hin danda'u jennee irratti yaaduun nurra hin jiru. Waa'ee kanaadhaa hubachaa deebi'uutu nurra jira. Jarri kun maaliif akka isaan dhaabbatanii
kaayyoon isaanii maal akka ta'e gara kamitti adeemaa akka inni jiru kana ilaaluun nurra jira. Namni kun waa'ee biyyaa waa'ee gara fuula duraatti biyyi sun eessa garamitti adeemaa maal ta'a waan yaadan hin qaban kan isaan ilaalatanii waa'eedhuma har'aa duwwaadha jechaa turan inuma jiru jechuudha. haa ta'u fayyaa ta'a gamma gara xumuraarra jirra yoo yaada hafe jettan yoo jiraachuu baate qeerroo fi akka qeerrootti hayyootaa fi akka hayyootaatti hawaasaaf akka hawaasaatti poolisii Oromiyaa keessa sabboontota jiraniif akkasuma viidiyoo keessa kan jiraniif hundumtuu amma sa'aatii ammaatti qooda mataasaa qabaa jedheen amana waan ta'eef kanaaf hundumtuu akka aadaatti akka seenaatti jedhee bakkuma jirutti qabsoo kana finiinsuutu filatamaadha amma keessumaa jechuu kooti. Kanaafuu mee dhaamsa kana irratti qabdan? Dhaamsi ani qabu qeerroo fi qeerrittiin biyya baay'ee dhangalaasaniiti kan isaan qabsoo kana ittiin ga'anii adaraan kun isaanitti kenname. Amma garuu adaraan kun nyaatamaa jira. Sababa kanaatiif dhiiga dhangala'e kana lubbuu ba'e kana qabsoo mammaatti adeemee iddoo kana ga'e kana ammas taanaan kan tuffachuu danda'u kan dhumaan ga'uu danda'u qeerroo biyya keessaati. Sababa kanaatiif qeerroon obsa isa godhatan kanaa obsi isaanii gaariidha. Garuu eessatti akkana deemaa jiru amma yoomitti obsina isa jedhu kana irratti xiinxalanii gara hojiitti deebi'uu irra jira. Har'as immoo wayyaanis warra bifa isaanii jijjiifatee dhufee nurra taa'aa jiru kana ofirraa buusuudhaatii fi galgalaa ganama hojjechuutu irra jira. Kan kana godhu immoo lafa jirutti namni inni qotatee bulaas haa ta'u, inni dallagatee bulus haa ta'u, inni baratus haa ta'u, hundumtuu waa'ee kanaadhaa sirriitti barachuutu irra jira. Nuyi kaleessa har'a eessa jirra? Maaltu nuu ta'e? Maaltu gaaffii keenya keessaa akkamtu deebi'e kan jedhu irratti yaaduu irratti xiinxaluun baay'ee barbaachisaadha. Sababa kanaatiif har'ayyuu taanaanii isa kaleessaarra nutti baddaa jira. Keessumaatii akkaataa amma deemaa jiru kanatti sabi keenya waggaa dhufu kanatti beela guddaa irra bu'uu danda'a jenneetu sodaa guddaa waanta qabnuufi ammaa ka'ee yaadamuutu irra jira. Qabsoon kun qabsoo nama tokkoo miti. Ijaarsi dubartiin ijoolleen hundumtuu karaa isaanii gargaarsa gochuutu irra jira waanta kanarratti. Dammaqanii ka'uutu irra jira. Isa gowwoomfamne kana immoo akka inni fuula duratti hin deemneetii fi gowwoomsaan suni amma inni dhumaadhumatti akka uummanni balleessutti eeguu waanta nurra hin jirreetii fi dammannee ka'uutu nurra jira. Kanaaf waanta xinnoo waan birrii tokkoof birrii lamaatiif jennee isa birrii kumaa isa birrii miliyoonidhaa akka hin dhabnee fi qabsoo kana irratti jabaachuutu nurra jira kan jedhuun dhaamsa dabarsaa. Kanaaf waan hojjetameetiif galata qabdu garuu ammayyuu immoo hojii baay'eetu fuula keenya dura jiraati dammaqaa ka'aayii kan jedhuun yaada dabarsuu barbaada. Fayyaa ta'a guddaa galatoomaan isiniin jedha obbo Haayilee. Yeroo biroos gaafuma yaada akkasii barbaadnu walitti deebi'uun keenya hin hafu galatoomaa. Isinis galatoomaa galanni keessan bilisummaa ta'u. Kumsaan nu jaallee ayyuu fi gootas qabna akkamii yartuun tuffatamna. Baroomaan hin boonyuu himimmaan keenya dhiiga. Kan nu geenye nu dhiiga. Abbaayyoo iyyatee ollaanuu namaa birmata. Harka keenya nu nyaata. Dhaggeeffattoota keenya obbo Haayilee maqaa keessaniin guddaa galateeffannaa. Walumaa galatti qophii har'aa xumureerraa nagaatti. Horaa bulaa. Kun sagalee irbuuti. Amma haasochoonuu jiruun bulche lafee taati. Borsummii nutti taati. Amma yeroon.
amma yeroo